Attam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun daandii irra gabaa qophii torbaanitti dhimma Oromoo irratti xiyyeeffatee isiniif dhiyaatu. Mata dureen dhimma torbee kana dantaa saba Oromoo kan hundee tokkummaa Oromoo ta'e irratti kan xiyyeeffatudha. Daandii irra gabaa torbaan darbee qophii gaaffiif deebii kan kutaa lamaan dhiyaachaa ture kan Radio Triple Z irraa fudhanne kan hin dhiyeessineef sababa teknikaan ijaa ta'eef torbee kana dhimma sabaa fi dhimma hawaasaa akkasumas jaarmiyaa siyaasaa tokkoof hawaasa maaltu walitti fida kan jedhu irratti marii gaggeeffame guutummaa isaatti isinii dhiyeessina. Qophii keenya wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Daandii irra gabaa qophii gadi fageenyaan xiinxala gaggeessuu irratti dhiyaatudha. Daandii irra gabaa dhaggeeffadhaa. Karaa intarneetiitiinis yoo gaaffii qabaattan diragaba@gmail.com jedhaati nu barreessa. Websaayitii irrattis akkasuma karaa feesbuukii illee daandii ragabaa feesbuukii argachuu ni dandeessu. Daandii ragabaa hordofaa. Saaliyaa Saamiiti kan sirba kanaan nu eegalte Saamiyaalaan galatu jennaani. Sirbitoonni Oromoo qabsoo warraaqsaa keessatti haadha Oromoo guddisuu keessatti gahee guddaa ija taphachaa jiraniif dantaa sabaa keessatti bu'aa guddaa buusaa akka jiran hubanna. Dantaan saba Oromoo biyya Oromoo hundee tokkummaa Oromoo ta'uu hundi keenya hubannee wal hubachiisuu qabna. Mee dhimma kanarratti marii isa Radio Triple Z irratti obbo Aliyyi Galatoo fi obbo Taarraqaa Cimdii gaggeessan isiniif dhiyeessina. Qophii keenya dhaggeeffadhaa, yaada irratti kennaa isiniin jenna. Qophii kana akka dhaggeeffataniin bakka jirtanitti waan gaaffii saba Oromoo faayidaa saba Oromoo guddisuu akka irratti hirmaattan abdii qabnaa jenna gama keenya. Torban sadii darbee waan Oromoo laalchiseeti haasaa adda addaa goonee turre
obbo Taarraqaa akkasuma toltooliin isin yaadachiisuu fi Oromoon maal keessa jiranii biyya alaati biyya keessatti akkasuma yookiin immoo Oromoon maal harkaa qabdi Oromoo maal harkaa qaba waan jedhu akkasuma gaaf duraatu attamitti qabsoo seenne qabsoo hagatti seenne maal arganne ammas maaltu nu hafe akkasuma waa'ee marii jedhamu kana marii namoonni armaan dura deebisaallee turanii ammallee marii deemaara. Mariin kun mishaa garaagarummaa isaa maali maal nuuf fidallee waan jedhu irratti hagawee dubbanne torbaan darbe ammoo hawaasniif dhaabni siyaasaa dhiibbaa akkamii waliin godhuu danda'anii waan nu hafisan qabsoofnee waan nu hafisan ammoo argachuuf beekumsaa fi dandeettii akkasuma amala dandeettiif beekumsa isaa waliin deemu nu barbaachisa jenneeti dubbanne haa ta'u reediyoo irratti warri intarneetii nu dhageeffatu waan hin dhageeffanneef jecha cinaa hawaasniif dhaabni siyaasaa dhiibbaa akkamii pozitiiv na negatiiv waan badaa fi waan gaarii yookiin ammoo hawaasni laafaaf dhaabni laafaan akkamitti waliin jiraata maal walii godha yoo tokko keessaa jabaate hawaasni tokko yoo jabaate dhaabni tokko yoo laafe relationship akkamitti jiraata maaltu ta'a diinni ammoo jidduu kana maal godha waan jedhurra haga wayii dubbannee turre adda isa deebineeti obbo Taarraqaa waliin haasa'a goonaa ka gaafiif deebii duun taane anillee waan qabu hafuura baafadha jecha waan sanirraa ilaalchiseet obbo Taarraqaa baga deebitee fayyaa ta'e galatoomis hin jedha mee gaafii torbaan darbetti deebi'uu fi hawaasnin fi dhaabni siyaasaa dhiibbaa akkamii walii godhuu danda'anii akkamii wal gargaaranii akkamii wal miidhuu danda'anii jidduu kanatti ammoo hawaasni akkamii keessaa fayyadamuu danda'a waan deemaaru kana gara lachuuyyuu. Galatoomii Ali affeerraa keetiif affeerraa reediyoo kanaatiif galatoomaan jaa amma duraan dursee otoonni gaafii kanatti dhaatan otoon hin seenin dura maalinni wanti Oromoo tokkoomsu Oromoon sabni guddaan kuni maaliin akka tokkotti ilaalamuu danda'a ka jedhurra amma tokko himuun barbaachisaa fakkaata Oromoon saba tokko naa jennu afaan tokko qaba aadaa tokko qaba biyya walitti dhaabbataa qaba aadaa tokko qaba deebi'iitii seenaa tokkollee qaba akkasis qorqalbii fi lafa walitti dhaabbataa tokkorra diriiree jira jechuudha kanaaf Oromoon saba guddaa tokko yoo jennu kun hunduu isa wal fakkeessaa jecha kaabaa kibbaa dhiyaabaa walitti dhiyaatee akkasitti kan isa tokkoomsu tokko qabaa jechuudha gara hawaasaatti ennaa deebinu hawaasni murna sabaati saba keessaa qaama tokko jecha qaama keessaa erga hawaasni qaama sabaa ta'e qaama sabaa tokko yoo jabaatee fi yoo laafee dhaaba siyaasaa tokko gubbaarra maal fiduu danda'a yookiin dhaabni siyaasaa maal irratti fiduu danda'a ka jedhu irraa haasa'uudhaaf galaana bishaaniitii fi qurxummiin akka walitti dhiyaatanitti ilaalamuu danda'a jechuudha. Dhaabni siyaasaa kan irraa waa faayidoomuu danda'u yoo hawaasni jabaate akkasumas hawaasni jabaan dantaa uummata isaa tiksa kanaaf gabaabumatti kaa'uudhaaf yoo barbaachise dhaabni siyaasaa hawaasa isaatiin hin deeggaramne jiraachuudhaaf hedduu rakkata akkasumas hawaasni dhaaba siyaasaa dantaa isaatiif yookiin bilisummaa isaaf lolu hin deeggarre bilisummaa argachuufillee akkasuma rakkataa jechuudha kana erga hubanne hawaasni keenya jabaachuun fakkii kan nu ta'uu danda'u hawaasa Eertiraa yookiin hawaasa South Sudan warra ollaa keenya irraa waan barachuu dandeenyutu jira jechuudha. Hawaasni kuni akka qaama tokkootti yaadni adda addaallee keessa jiraatu akka qaama tokkootti dantaa uummata isaatiif gar tokko luuca'ee jiraata jecha gar tokkotti luuca'ee socho'aa jechuudha. Kuni jabina biyya isaaf kenna sabboonummaa biyya isaatiif kenna diinillee uree akka san seenne isa godha. Waliigalatti ilaaluudhaaf hawaasa jabaa maal fakkaachuu danda'a? Hawaasa jabaa yoo qabaanne sagalee uummata isaa rakkatee ta'uu ni danda'a. Fakkeenyaaf hiriira bahuudhaan, fakkeenyaaf warra rakkateef buusii buusuudhaan, akkasumattis biyya keessa qubate keessatti mararfannoo argamsiisuudhaan waan kana fakkaataniin dantaa uummata isaa tiksuu danda'a jechaadha. Hawaasni jabaan dantaa bubuutuudhaaf harkaan kennatu, hin bittinnaa'u, hin shororkaa'u, badiin isarra dhufullee ofirraa ittisaa jechaadha, ofirraa tiksaa jecha. Akkasumas hawaasni tokko yoo jabaa ta'e badii roga adda addaatiin dalagamtullee ni saaxila.
yookiin ofirraa ittisuudhaaf tattaafataa jechuudha. Accountable godha warra sanallee balleessee jechuudha. Gama biraatiin hawaasni laafaan yeroo mara warra biraa fakkaachuudhaaf dhama'a. Kan ofii dhiise kan namaatti lixaa jechuudha. Dantaa xixiqqoodhaan diinillee ureessa seena. Akkasumas diggumsaa fi murnaaf banaa of godha. Kana dhaabni laafaan kan ittiin ilaalamu jechuudha. Gara dhaaba siyaasaatti ennaa ilaallu dhaaba siyaasaa tokko jabaa kan isa taasisu dura galii akeekkateef yeroo hundayyuu otoo walirraa hin cinne uummata isaa hiriirsa. Galii sanarraayis guyyaa guyyaatti jijjiiramne agarsiisuu hin jiraatu jechaadha. Galiin isaa suni yoomiyyuu dhaabbataadha. Fedhii uummata isaallee ni dhaggeeffata, hojiitti hiikuufillee ni tattaafata. Gaachana ta'ee roorroollee uummata isaarraa ittisa. Murtii fedhii dhuunfaarra murtii waloo deggara yookiin sanaaf bitama jechuudha. Jaarmiyaa jabaa fi akkasumas hooggana jabaa tolfata. Akkaataa kanaan ilaalamaa jechuudha. Jaarmiyaa siyaasaa jabaa yoo jennu. Amma gaafii warra laafaatti immoo dhufna. Amma fakkeenyaa fi hawaasa laafaa fi hawaasa laafaa fi dhaabni siyaasaa yoo laaffataa ta'e diinni akka jirutti ureessa seena. Fakkeenyi guddaa kan ta'uu danda'u diaspora affairs waggootii muraasaa asitti wayyaaneen biyya alaa keessatti nama bittee of jala hiriirsuu kan dandeesseef waan jaarmiyaanis laafaa ta'eef waan hawaasnis laafaa ta'eef jechaadha. Kanaaf hawaasni laafaa fi jaarmiyaa laafaan dantaa uummata isaa tiksuuf rakkataa jechuudha. Yoo haalli yookiin wanti wal hin fakkaanne fedhiin adda addaa hawaasa tokko keessatti yoo seene rakkinni inni fiduu danda'u illee ni jira. Maaliif murnatu ijaaramaa jechuudha. Murni gaafa ijaaramee bittinnaa'utu dhufaa jechuudha. Kanarraa of tiksuun jaarmiyaa hawaasaas haa ta'u, jaarmiyaa dhaabaas haa ta'u, gara ijaaruutti yookiin gara jajjabeessuutti akeekkachuutu irra gaarii ta'a jechuudha. Haalli keessa jirru kana fakkaata. Hedduu bareeda. Anillee attam yoo itti da'e maal si fakkaata? Fayyaa ta'e gaabbaa. Hedduu bareeda. Akka wanni nuti ilaalan amma madrasaa jira. Bakki hawaasaa bakka madrasaati. Bakki dhaabaa ammoo bakka sheekatti ta'an. Argitee dura asin leenjiteeti hawaasa keessa leenjitee bilchaattee sabboonummaan kan kee ol guddateeti yeroo salaachisuu geettutti masgida dhatta jechuudha. Argitee duraan madrasaa seenta. Bakki hawaasaa kun bakka namni marti keessa jiru. Bakka kawaa reeb baratu, kawaan galleef, kawaan didiqqaa fi deemuu danda'u. Big church yan community jechuun kan namni afaan tokkollee aadaa tokkollee waa adda addaallee utuma qabu yaanni isaa bifa hedduu ta'e jechuudha. Hawaasni jechuun yeroo gara ol sixxeeti gara sheekaa taatu bifa tokko luuccifta. Amma siyaasaa keessa yeroo seentu akka gaaf duraa kaane akkuma argite ta'uu hin dandeettu. Yeroo achi seentu wanti itti seentuuntu jiraachuu qaba. Dhaaba siyaasaatitti seensumarraa akkaataa ati itti seentu qajeelatti kan nama maraatu bifa tokko ta'uu qaba. Recruitment akka masii jedhanii kun job interview jedhan kan argite seensa kana yoo hin tolfanne namoota bakka san seenuu isaan irra hin jirretu achi seena. Gaafa achi seene salaanillee hin badaa jechuudha. Argitee asitti warra leenjiftee warra qajeela waan san beekan yoo achi fiddee akka waan kanaan si deemsisan hin goone dubbiin badde. Kun maal dhala? Akka wanti sun hin tiffamne silaa dhaabni siyaasaa wanti barbaachisuufi warra already qaramanii sabboonummaa isaanii jabaa ta'e warra nabsee isaanii nabsee ummata Oromootiif du'aaf uf kaayan argite wanti Oromoo ka isaanii ol warra ta'e warra sani warri achitti siqu malee amma yoo argite dhaaba siyaasaatiif hawaasa namni gariin nama hawaasa keessa jiru hin ga'u namni siyaasaa keessa jiru silaa warra dammaqii isaanii jabaa ta'e warra beekumsaan isaanii jabaa ta'e warra dammaqaniiti lolarra jiran jechuudha. Warri dhaaba siyaasaa keessa jiru waan ummata Oromoo harkaa fudhatan waan ummanni Oromoo dadhabaaru kana warra deebisuuf halkanii guyyaa dhama'an jechuudha warri dhaaba siyaasaa keessa jiran. Kun jiraachuu dhabuuni
hin argita arditti. Kanaaf hojiin illee jiraachuu dhabamuun wanti adda addaa kunniin illee wanti deemuuf sababa kana. Kun bakki hawaasaa kun bakki wanti inni jiru bakka waan mara itti gabbiftu jechuudha. Bakka amma akka lafa qonnaa fudhatte bakka lafti qotamtu diriirtee wanti marti tolee argitee amma aadaan achi deemaa afaan achi guddataa aadaa achi guddaa yoo argite amma biyya kana nu lafa qabsoo itti deemtu tolchaarran amma akka hawaasaatitti nama afaan Oromoo akka baratu goona afaan Oromoo hin beekne aadaa isaa federeeshinii iskuweerii gooneef guddifna hiriira nagaa jennee qopheessina kan biraa dhadhee dubbanna maal godhaarranu lafa qabsoo irra deemtu tolchaarra jechuu akka hawaasaa hawaasni qabsoo hin godhu lafa qabsoo itti deemsisan kana tolcha warra siyaasaa keessa jiruuf warri siyaasaa ammoo dirree nu diriirsineef kanarra dhaabateeti dhukaasa adda addaa siyaasaa bana jechuudha warri amma siyaasaa keessa jiru warra hawaasarra ol guddateeru ta'uu qaba warra hujii hawaasaa saamu warra hujii hawaasaa keessa seenee hawaasa rakkoo adda addaa itti uumuu duun taane bakka hawaasni tolcheef tanarra dhaabateeti ichirraa diina dhukaasa baneeti ka qaamaa ta'e ka mataa ta'e itti tolcheet diina isa irraa laaffisa yeroo diina irraa laaffisu hamilee ummata isaa kun ol guddataa deema. Yeroo kana dalagaa isaanii adda adda akka ta'ellee baratta. Namni bakka ofii hin dandeenye dhaqu. Argite waan qaraatu dumbeenne waan namaan salaachiftu dumbeenne nama fuu dhaabattee hin salaachiftu. As giirratti. Maaliif wanti amma nu qabnu namni hulee isaa malee jiraachuu rakkoon guddaan nu jiru. Kanaaf rakkinni jirtu akkana kanniintu jira. Itti deebuun dandeenya taayyaanlee waan jechuudha. Asirratti akka hawaasni keenya gabaabdumatti akka waan kana jechuun dhaabbanni siyaasaatis gaa humnaa jechuudha. Akka humnaatti hawaasaaf humna ta'a. Hawaasniinis akkasumatti dhaaba siyaasaatiif illee lachuu waliif humna walumaan hojjetan haa ta'u garuu namni waanuma beekuu godhaa namuu dandeettii addaa qaba beektaa. So warri siyaasaatis kanuma akka yaada keetiiti jechuu hoyya beekee nama siyaasaa saniin waan san akka gaariitti waan akka rakkina isaatti fudhatee waan kana beektaa nama yeroo isaa hunda waa'ee siyaasaa irra dabarsee jira. So kanaafuu waan beekuu godhaa jechuudha. Akkas jechuu keeti moo? Akkaan jechuu barbaade namni siyaasaa keessa jiru hawaasa keessa illee jira. Namni hawaasa keessa jiru martini siyaasaa keessa hin jiru. Argitee atamma siyaasaa keessa seenuufi diqqoo shaabii jiru kanarraa diqqoo wayyaa qabaachuu qabdaati. Siyaasaa keessa seentee nama kan kee kana nama beektaa nama ofii waa godhutu nama waa godha. Namni ofii waa godhee hin dandeenye nama biraatii waa godhee hin danda'u. Kanaaf isteejii siyaasaa yeroo seentu atini nama akka ummanni Oromoo rakkoo qabu hubateeti rakkoo tanaallee waa fayyeessuu danda'a jettee bikkiteeti. Waan san jooyinii goota kontribuutii godhuuf seenta malee waa fudhachuuf hin seentu bakka siyaasaa. Bakka hawaasa ammoo uuma saba tokko taateef dhufta. Ka hajamullee ka hajaa baasullee bakka sanii wal ga'ateen taa'imii waan deemaaruuf gaafii lammaffaa itti deebina. Kana gubbaarratti xiqqoo dabaluudhaaf dhugaadha eela wanti guddaani jaarmiyaan siyaasaa kan barbaadamuu fi uummata tokkoo fi waan tilmaamame galii tilmaamame tokko. Murna qaama jabaa tokko ta'e hooggansa itti kennee uummata sana baatee gara fuulduraatti kan ittiin socho'u jecha. Ija kana hawaasa keessa warra jabina yookiin beekumsa yookiin murannoo caala qabantu itti miseensomaa jechuudha. Akkaataa kanatti kan uummanni akka lagaatti jecha. Laga san keessa qurxummii ol baaftaa jechuudha. Qurxummiin suni akka miseensa dhaabaa yookiin miseensa siyaasaa tokkotti fudhu. So kanaafuu walumaan jiraatanii jechuudha. Walumaan jiraatanii walmalee hin jiraatanii. Leensaa muuziqaa nu kaa'ee gaafii lammaffaatti itti deebina. Subi subi kotuma lo kaye ma wala
Dhaggeeffachaa jirtan qophii daandii gabaatee gaaffiif deebii marii kana keessaa hubannoo guddaa akka argamee abdii keenya dantaa sabaa eeguudhaaf gama hundaan hubannoo nuti horachuu fi gammachuu qabnu akka jiru marii hubachiiseedhaa dhaggeeffattoota keenya bakka jirutti ga'ee keenya haa baatu. Osoo bakka hundatti hirmaannaa nama hundaa gaafatamu gama nama hojjetamu waan dandeenyu gochuun ga'ee keenya mana keenya eeggachuun hojii keenya mana keenya eeggachuun ga'ee keenya sabni kamuu gammummaa keessaa kan ba'u wal ijaaree wal guddisee waan gara fuulduraa irratti xiyyeeffate hojjetu bu'aa argame galmeessee ol kaa'uudhaan isa caaluu itti dabalachuudhaan deemuudhaan. Kanaaf dammaqaa bakka jirtanirraa ka'aa wal kakaasaa beekumsaan hidhannoo keessan jabeeffadhaa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan raadiyoo Firiitiruppisaa sagantaa afaan Oromooti bilbila bilbiltanii warreen isin jalaa kaasuu didne yeroo namni haasa'u bilbiluurra yeroo muuziqaarra jiru bilbiltan isin duraa kaasna namni yeroo haasa'u laayanii irra waan jiruuf jecha. Adda muhibbaadhaan yaada keef hedduu galatoom jennaa kanas torban dhufuu yookaan immoo fidee bitaa softaa hawaasaan si Ayyadachaane amma immoo rakkinna odeessine rileeshnshiippii hawaasaaf dhaaba siyaasaa keessa jiru akka yaada keenyaatti dudubbanne kana callaa miti wanti biraallee hedduu jiraata anullee waan jennu jechuu barbaadu marallee hin jenne haa ta'u wanti waan tokko ittiin godhan tokko beekumsaa tokko dandeetti tokko ammoo amala waan dandeettiif amala san waliin deemu qabaa yoo qabaatte wanti tokko akka nama tokkootittillee akka sabaatittillee fiixaan sii ba'uu danda'a mee waan nu hafe kanaaf taarraqa dandeetti akkamii beekumsa akkamiitiif amala akkamii qabaachuu qaba namni Oromoo akka nama tokkootittis akka sabaatittis. Dandeettii irraan jalqaba waa hundaafuu waa tokko argachuudhaaf dandeettiin si barbaachisa.
dandeettiin dura maayini communication kan faranjiin jettu wal caqasuu danda'u yookiin yaada adda addaa walii keessummeessuu danda'udha. Kalammaffaa barreessuu dubbisuu kunillee barbaachisaadha. Akkasumas qunnamtiin gubbaa jalaa shaffisaan jalaa ka'e olga'ee immoo gaddeebi'a wal dhagaa jira. Kunillee waan barbaachisaadha. Waan gaafate tokkoof deebiin ni argama hin argamu ka jedhullee as keessatti ilaalamaa jechuudha. Kabiraa jaarmiyaanii qaama wal ta'ee waliin hojjetu tokko jechaadha akka qaama tokkootti. Sanaaf namoonni waliin dalaguu danda'u akka qaamaatti yookiin akka tuutaatti. Beekumsa adda addaa kun walitti dhufe beekumsa jabaa tokko ta'uu danda'a. Sana ka ilaalamuu danda'u jecha kana qabaachuun feesaadha jecha akka dandeettiitti. Har'a ka jaarraa 21ffaa keessatti teeknooloojiin shaffisa. Teeknooloojii adda addaa kana faana deemuu danda'uun suni akka waan barbaachisaa tokkotti ilaalamaa jecha. Kanaaf akkuma jabaatti immoo waan as keessatti ilaalamuu danda'u dandeettii sanayyuu ofii kennuudhaaf of qopheessuun jira. Yookiin manage yookiin prioritize gochuun ni jira. Waan dhufoo tilmaamuu danda'uun ni jira. Waan dhufuu malu fuulduratti of fuuldura tilmaamuun. Waan of harkaa qabnu beekna. Nama qabnu, deebiitii, qabeenya qabnu, sana hundallee beekuuni rakkina keenya ofii furuudhaafi karaa nuu banaa jechuudha. Waan dabree hubanna. Isarraa waa baranne, waa barachuu dandeenya. Inni sunillee waan dandeettii qabaachuu nuuf malee jechaadha. Waan ta'u maleef waan ta'uu mallee adda baafanna. Gargar baafnee beekna. Sunis dandeettii feesaadha. Waan fira ta'ee fi diina ta'ee adda baafnee beekna. Kan keenya kan ta'ee fi kan alagaa kan ta'ee adda baafnee beekna. Suni iskiilii yookiin dandeettii nuyi horachuu nurraa barbaachisu jechaadha. Waan hunduu ni jira qabeenyaan. Oromoon ni qaba. Amala isaa qabaachaa ture. Amala kana garuu nuyi itti bahaa jirra, dhimma itti bahaa jirra. Aadaa Oromoo keessatti wal caqasuun beekama. Ilaaf ilaamee walitti dubbannaa jedha. Oromoon waan tokkollee yoo wayirra qaqqabuu dadhabe bulteedhaanii wanti suni waa tokkorra ni qaqqabaa jedha. Sana oni goona. Sana gochuu danda'uun amala gaariidha jecha yookiin behavior kan jennu. Behaviorii sana qabaachuu dandeenya. Kabiraa naamusni nuyi qabnu naamusa akkamiiti? Naamusa aadaa keenya faana wal simatumo jaarsa keenyan kabanyamo. Naamusa kan hin jirre keessa deemneet warrakkifnamu. Kunillee amala nuyi irratti duullee waa tokko argachuudhaa fi tattaafachuu nu irraa qabnu jedheetiin ilaala. Gabaabatti akkasittiin hedduu bareeda yeroon illee gaggabaabbataa jiran illee hagawii waan teda'u qaba. Wanti sadiinnan kun walii hidhaa qaba. Takaffaa yoo atamma seenaa nama kan ummata kan keetii hin beekne yeroo ati qaabattu yeroo garbummaa keessa dhalatte jalla. Kanaafuu akka garbichaa amalli kan keessirraa mul'ata jechuudha. Amallinii fi waan wayii seenaa kan kee beekuu dhabuun seenaa amma jiru kana waan amma keessa jirtu kana akka ati jiraattu godha. Bara Oromoon bilisa ta'e waan hin beekneefati. Bara garbummaa kana callaa waan beektuuf Oromoo tuffachuun achirraa si qabata. Aadaa kan kee beekuu dhabu argitee dubartii akka hin tuqamne argitee dubartiitti hin buutu nama dhiiraa taate nama guddaan kabajita ijoolleen gargaarta ijoollee nama guddatutti waan badaan dubbatan jedhanii waan kanni aadaa kan kee wallaaluu yoo kan beekne taate waan kanniin kaateefa dubartii reebuufa ta'ee ijoolleen akka malee arrabsuu ta'ee waan adda addaa wanti gootuuf aadaa kan kee beeku waan tokko beekuu dhabuun amalli kan kee akka jijjiiramu godha. Kun ammoo waan iskiil wanti amma jedhamu kunniin kaateet kompiitara banattee iimeelii erguu danda'u footoo kan kee feesbuukii irra baasuu danda'u kunni nama dandeetti. Argitee namni miiliyoonii 40 kun oduu kompiitara wal qunnamuu kan danda'u taate sila namni kunniinuu diinniinuu jidduu seenuu hin danda'u. Argitee rakkinna waa adda addaa ati godhachuu dadhabdurraa diinni si seena. Kun ammoo wama kan keetuu beekuu dhabu.
ati nuuna eenyuun akka taate argitee warra kan kee bira teettee yeroo argattee abbaa kan keetiif akaakayyuu kan keerraa waa isaan keessa darban kana beekuu dhabuurraa akka ka'e wama kan keetuu beekuu dhabuurraa akka ka'e amallee ati qabaattu amala nama biraa ta'a waan nama biraa hawwuu waan nama biraa jaalachuu. Kan ammi ta'ee wanti jettoo jiraate daqiiqaa tokko akkana jira itti da'iitii yoo yeroo barbaachisaa ta'e yeroo biraallee itti deebinee waan iskiilii nooleejii fi attituudii irra haasa'uu hin dandeenyaa waan amma iskiilii irraa waa hedduu jira rakkoo furachoo ta'ee waan adda addaa yeroo dheeraa fudhannee itti deebi'uu hin dandeenyaa warri ammoo siyaasama feetanuu warri oofuu barbaadan kan fedhe haa ta'u yoo na waliin dibeetii godhuu barbaadan I'm happy to debate you. Injiraami waan amma deeffattanii uummatatti gurguruu barbaadan mara warri waan kana deemsisuu barbaadan yaada kana fiddanii I will challenge you injiraami dhuftanii yaada keessanii adabaan yoo asii waliin dibeetii godhuu kan dandeenya uummanni illee irraa barata jechuudha yaadni keessanillee yoo ka yaada fudhatamaa akka ta'u taate uummata akkasii amansiisuu dandeenya hangaafii isinii qopheessa isin deebii qopheessitanii